يوكي يوتيوب كي durani argu hedduu gadda baay'ee natti dhagama wallahi dhasim jechuun YouTube ka email ile passport isale odoo qabu YouTube ke dhabe jechuudha hedduu takka gadde عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أكم ناقة كيسان فيها كيسان وديتو تقبل جمتو دقيقة لقى ربي دبجو إدو تكبق يوتيوبي كيسان يرون أرقو يرو ياددو إدو نانتي لقبا مالي في يوتيوبي أفان رتي بردي أفان رتي كدي أحسان رتي بردي إفما يرو نمني نعربسو يرو كومنتينا نعربساني هندو ما يوبسي carraaka jechuudha YouTube san guddifadhee namoonni hedduun isarratti na qarqaaraa turani walla iddoo takkanatti dhagame maaliif wanna itti faajje tokko garuu ni argattalle kanallee akkasuma asbanii bakka hamma sanitti gammadu hin gammadu hamma san hojjedhu jechuudha san biyya namaa taa'ee mana na gola namaa keessa taa'ee dhugaa rabbii boqonnaa dhabee hirriba dhabee yeroon dalagu jechuudha hedduu takkanatti dhagama YouTube dalagu jechuun firii sammuu keetii taate bakka injuraa miti gaafa YouTube dalagu bakka sammuun kee isuma waa janjanaa jedhamu isuma maal jedhamu sittin dhufu garuu maaliif yeroo kee irratti dabarsitaa yeroo keetti galii irratti argatta waan ta'eef baay'eesti bakka siti tola jechuudha YouTube dalagu jechuun ani wantoonni na gammachiisan keessa TikTok irra dalagu YouTube otoo dalage irra itti gammada wallahi lazim jechuudha garuu mootu jechuudha garuu mootu wanti itti afaan baratte irratti afaan hiikkate hedduu dagate bakka gaafsi harkaa dhabamu ani rakkoon emailiin paasapoortiin ni jira jechuudha alhamdulillah rabbil alamin wallahi ani biya kana keessatti nagaadee maal ta'ee jiraachuu YouTube dalagadhii utoo jiraadhe itti gammadaa ture haa ta'u malee gaafa paasapoortii isaa harkaa qabaatte emailii harkaa qabaatte wanni sun deebi'u hedduu akkasitti dhagama ana malee YouTube san jechuun deebi'ee nan laala nan bu'a isarratti nama takkaayyuu bakka anjiraamiti isarratti nama walitti bu'ee beeka isarratti dubartii arabaati wallolee beeka ani hojii kee dhiisa malee YouTube kiyya gubdee taanaan gaafsan YouTube kiyya guutumatti kaase jechuudha guutumatti kaase mucaa wayii harka emailin kiyya gale waan garaa isin nyaatu ijoolleen biyya arabaa kun hamma isaan nama fayyadan ijoolleen biyya keessallee dargaggeessi bareedan shabaabni bareedan warroon namaaf yaadan ijoollee hedduu baradhee ture ijoollee hedduu babbaradhee ture ijoollee akkamii babbaradhee ture ijoollee namaaf yaadan yeroo san wallahi ani laayiviin seenu maaliif laayiviin seenne rakkinnaaf namittiidhaan waan mana keessa kaameraa jira akkasumatti dhookanne mucaa kanatti fuudhe mucaa san argee ani lakkoos isaa argadhee dubbisee galata isaa galchu nama zajaanarraa qabu jedhe bilbilli kiyyallee akkasitti badee jechuudha guutumaan guutuutti emailin kee hundumtuu achirra arga ani bakka bilbila yeroo ijoollee sanii tokkollee naa deebi'uu didan bakka ijoollee hedduu wal barannatu wal beeknaa turre mitiira garuu jechuudha irra guddin warroota na gargaaran warra biyya keessa jiran qaamaniin argee galata isaanii galcha na bira dhaabbaye mucaan tokko Finfinnee keessa jira talekki YouTube gonkumatu dhiise inni tokko eessa jiraata Naqamtee jiraata hedduu takkatti mucaan suni ka'umsa YouTube kiyyaa ka xinti yeroo jalqaba ani ijoollee YouTube lammaffaa kanarratti walitti dhufin YouTube ijoolleen gaafa duraa ka'umsa YouTube kenna wal barumsa akkaataa itti barnoota hundumaa Abdullah bitti odoo dhufin mucaa wayiitu jira ijoollee biyya keessatti hedduuti barsiisaa ufillee waan adda addaa hojjetaa ture nama gaarii ture garuu mucichi suni editara muuziqaati mucaa sun jechuudha wallahi rabbiin kiyyamoo jechuudha alhamdulillah nama walii galte akkatti naa kenne jira gaafan biyya galee biyya keessa jiraadhee firii ta'ee hojjedhe jedhumo gonkuma namoonni duraan beeku sun ijoolleen duraan na jabeessan ijoolleen duraan na gargaaran sun hundinuu ani lakkoos isaaniin dhabee gaaf YouTube isaanii sarchi godhumo YouTube isaanii argachuu hin danne na dhufa ijoolleen sun guutumatti YouTubeen dhiisan hojiin isaanii editara muuziqaa waan ta'aniif gara sitti zorinji tinti yeroo jalqaba YouTube akkaataa ani gonkumaa yoo waan inni isin hin beekta mudannoo kiyya yeroo YouTube irratti dhufu akkaataa naan itti dhufe yeroo san muuziqaa yeroo san muuziqaa irratti gadhiisa maaliif YouTube'n akkaataa muuziqaa irratti gadhiifamu waan hedduu qaba waan ta'eef jechuun warri muuziqaatiif warri kun
isuma sanu ka copyright sirriitti fidu jira ka yosuusi kaasisiisu jira kaasee adabu jira YouTube duraa sanirratti wantoonni ani ta'e hedduu ulfaataa ture baay'ee tokko sitti ulfaataa sitti cima amma gaaf kaanii guututti viidiyoo guutumatti kaasenaan jedhe seerichi isaa jechuudha YouTube guutuu remove godhe mucaa tokko jirti boontuu jedhamti dhifama Dubai keessa jirti yeroo san isilleen utuma akkas taanu mucaan sun namitti dawwaloltee Kaayiroo irraa gara Itoophiyaa galchite namitti sun jechuudha arabni gisee tokko gaabalata hedduu take baay'ee tokko isin miti amma gaafa kana bolota ko wanni YouTube sun gara maaliif si nyaata maaliif pootachuun geessan nulu wanni sun akkas ta'ee fi irratti waa hedduu arge YouTube san irratti YouTube duraa sun gubumatti muluma dhibumaan dhibbatti kaasee email baasapoortii isaa namatti argee ture laalame jennaan takka jettee viidiyoo haaraa irratti eegalinaan jedha isa akkasumatti dhiisetti YouTube isa ammaa kana banne YouTube isa ammaa kana eegale jechuudha YouTube isa ammaa kana irratti illee guutumaan guututti viidiyoo kaase isin hima guutumaan guututti viidiyoo isaan kaase viidiyoo isaa gaafa kaasu ammallee YouTubein kiyya live irratti seenee viidiyoo 4 yookiin 3 qofatu jira isuma ijoollee na tabsiisoo eegalanii na playlistiin na tabsiisoo eegalanii na tabsiisoo argine yoo yaadatte YouTube kiyya isa amma duraa kana badee kana narka deebudide kana baay'inaan kana hordofan ijoollee biyyoota nama biyya faranjii ani yeroo san tekstiin isaanii komantiin isaanii ijoollee biyya saniiti kana qarqara jechuun qarqaasa akkasii hundumti komantiin isaanii like viidiyoo isa yoo laaltan irra guddinni isaanii ijoollee Turkiidha Indoneesiyaa China meexanna biyyoo jinni hin beeytan jechuudha YouTube kiyya komantii kiyya dhaqalaala jechuun maal isin godhaa miti garuu maaliif yaadadhe namoota hedduun warroota afaan wayiin beeyne fakkeenyaaf ijoollee wayii Turkii keessa jiraata nama guddaa wayii nama dubara lama afaan ni dubban nama guddaa wayii komantii na barreessa wannin YouTubein sun garaa na nyaatan namni kun Turkii keessatti YouTubera guddaa beekama dhugaa rabbii isiniin jedha viidiyoo isaa yookiin immoo wanta isaa gaafa tokko baasee isin agarsiisa ani gaafa namni sun komantii na barreessu dhugaa rabbii isiniin jedha otoo jedhe YouTubera Itoophiyaa tokko ta'e namni Itoophiyaatiif namni biya ormaa garaagarummaa qaba gammade bakka ani maaliif hin gammade namni kun gaa viidiyoo isaa laalta YouTubera kuttaadha akka Turkiititti jechuudha ijoollee lama dubara lama qaba dubarri lama sunu afaan hin qaban YouTubera hojjetan isaan hundinuu inni ijoollee saniin hojjeta nama guddaadha nama YouTubera guddaadha gaa komantii na barreessu ita hammana garaagarummaan nu abashaafi garaagarummaan biyya ambaa wal caala jedhee fudhadhe hin beeytan isin jechuudha sirritti beeytan warroota komantii yeroo sana bakka muna ati maal jechaan turre yeroo sana jechuudha amma gaafan viidiyoon yeroo seenu narra dhufe YouTubein kiyya bakka imi maal liqi jena dhaabatoo dide liqitti jaalladha waan ta'eef namoota hedduu isarraa chaatinaa gochaa turan wal barachaa turre karaa YouTube saniitiin jechuudha annan galee waggaa 2 deema YouTube achi namoota sana hundumaa nannabe tariisaan maaliif viidiyoo kagadhiif jechuun nama biyya tokko ta'ee na soquu hin dandeenye YouTube bakka haraga ani mootuyyuu balleessan ki isaan jala seene YouTube keessan jala seene warroota duraan friendii waliin taane saniin chatting goone achuma jalatti komantii jalatti odoo barreesse inuma isaan akkuma durii sannaaf ta'an jechuudha isin galee maali wanni nama irratti barate tokko wanni afaan irratti hiikkate tokko hojii tokkos ta'e wanni irratti barate afaan kee waan harka kee waan hundumaa hiikkate garaa si nyaata sirriitti jechuudha ani hedduu takkatti garaa na nyaate bollaa YouTubein keessuun hedduu bakka baay'ee dhumatti bakka ani gara miidiyaa kanatti dhufuun YouTube sanii jechuudha YouTube saniin gara miidiyaa kanatti dhufe alhamdulillah rabbil alamin amma bakka gisee tokko bakka isinti dhagamu ni gaafa dhabdu namoota biyya keessaan barataa namoota biyya alaan barataa namoota afaan hin beekne wal barataa bakka kanaaf wanti suni namoonni hedduun wallahi ani YouTube ani ijoollee akkuma isiniin jedhe wallahi amarra gisee ala jiru sanaa wayya gisee nama jiru nama walitti dhiyeenya qaba namni ani bakka akka jiru bichaan beeku wallahi akka jiru bichaan beeku
maaliif hedduu takkaatti qaraana nyaata utuu amma na deebi'ee sarratti hojjedhu ani mucaan hiriyaatti yuutuubii fi naa kennitee turte isheenis naa kennitu ani waan godhu wallaale. maaliif akka ta'e bicha